أن صالحة عثمان نانجان أن جنتياس اتجافتمتو جولتي دبرتوتاتي والله جرجا يا بلي ركو نما جرتو غرتي ركو بشان دبا كهرباء دبا تيجي أما سيس غرتي ibiddi deemaa jiru kun nuu quban qabne dubartoota adda addaa hanga nama shanii takkarra bu'ee gartee miilarra bu'uu fi kan harka gubuu fi kan gartee nuti amma agarreefi kan hin arkin madura gartee barbaaduu hin danda'in jidduutti gartee nama hedduudha kan rakkinni irra jihe. Haalli amma jiru gaa haala gartee gaddisiisaadha. kan nama sodaachisu jechuudha kan halkan hin rafne akkanumatti taalee gartee sootuma gartee madaafaa dhaggeeffachaa bullu kan ijoolleen hirriiba kannee dubartoonni gartee rafee hirriiba hin quufne kan nyaatee garaayis hin qabne jechuudha. Saniifuu rakkoo adda addaatiitu amma haala jirru kanatti nurra gahaa jira. دوب عدي سالي عما اندقا تنفو قاما مجر حالان قدسي سادة حالاني ركي سادة يو نسي قرتي خيسابانين نس خيسابانين قبنو نما قرتي تنودر متفقل لي وقام مدورا خان قرتي خجيلا قبنو عن أجره haalli amma jiru hedduudha gaddisiisaadha amma halkan edanaa kana manaan keessa galu nama torbaatu baqatee narra jira xarafarraa ani waan hin gartee handura sanaadhaa jiruuf jecha baqatanii xarafanirraa kan gandeen kana keessa akkasin nam shan nam jaha nam torba akkasi walirra deebineeti walumaan waan qabnu bishaan hanga qabnu walirraa wajjin habbuuqqachaadhaaf irraa obsinee walirra taa'aa jirraa jechuudha. ajaa'iba gaarakkinni kun yeroo marra hammaataa jira ardhaan tan ammaan tana sanaa keessa jechuun kurreentiin haalli akkanaa kun rakkinni akkanaa kun arra sanaa keessa mul'ata jechuudha karaa kaaniin mee adan maal akka jiru mootu obbo kiyya gaafadha garuu mee dhaamsi ati ammaan tana uummata nu dhageeffatu kanaa qabdu maali yaadde Saaliha? Dhaamsini nan qabu gaa dhaamsa gartee uummata Oromoo hogguudha hogguu takka kan gartee ifaa ammaa gartee jinsara arsannee caqasnu hedduu gartee uummanni Oromoo haala itti wal mari'achaa nuuf jecha rakkachaadhaa jiran kan ta'anii wal mari'achaadhaa jiran waan oduu isaan gartee waliin mari'achaa jiran hedduu nu gammachiifti kanumaanii qalbii keenya itti sosobaadhaa ummata hogguu nu dhufaniif ummataan gartee irraa deebisaa jirru. Uummanni keenya ka'alaa gaanuti waan takkallee harkaan qabnuuti akka koominiitiitti uummanni keenya ka'ala jiran beeytoonnii fi gartee warreen biyyoota alaa jiran hundinuu nuuf mari'achaa jiranii haalli isaan nutti mari'achaa jiran haala gammachiisaadha. Rabbii yoo nu jiraachisa inshaallah gartee mariin isaanii tun bakkumaan nu geessi yoo jiraanne keessaa nu jennee gammachuudhaan ummataas gartee sanumaanii sossobaa jirraa jechuudha. Sanumaanii beelaa fi rakkinaa fi gadadoo isaan qaban sanumaanis irraa deebisaa jirra. Nammeen rabbiin ogguu baree mana koominitii kan saarabaa hin qabne kan gartee wanta kan qabne keessatti nutti ol yaa'anii akkam nu gootan eeysaan baane eeysa dhayin akkami keessa ogguu isaan jaan kanaanis irraa gorsinees irraa gartee obsaamee uummanni keenya rafaan jiranii isiniif mari'achaa jiranii wal mari'atanii inshaallah gartee waan takkarra nuuf jiranii fi obsa kanuma caqafnaannee kanaan irraa deddeebisnaa jechuudha uummata keenya. Kaanis mana hidhaa keessatti gartee bombiin buutee gadhiisan hanga yaada osoo hangi rakkoon irra geesse gaafa rakkoon irra geesse beeynee hin jirru kaan ammoo gadhiisanii warreen gadhiisan san kan bixaaqaa takka hin qabne kan gartee waan takkallee akkasumatti huccuu dhabe akka oriyaanitti mana koominiitiitti nutti dhufan. Kanaas gaawwan goonuus dhabneetuma kaanis nam shan jaajaan olii gad meerachaa bishaanii fi nyaataas hin qabanii meerachaa jiran eessa seenne jaanii yogguu fannoo diimaa dhaqanis fannoo diimaan ni huccufaa dalagaa hin qabdu ni deebifteef irraa.
mootum safaaraa Itoophiyaa buudhayte dhaqanii safaaraan Itoophiyaas waan ta'eef warreen gartee bitaa ammaa mattaawaqiyaa qabuu fi warreen baasaboora qabu malee ummata kaan hundaa'uu ni diddee jechuudha. Akkanuma jirra gaa'ee jirru kana wanni ani dhaammachuu barbaadu ummata keenya gaahellatu arteetii hunjira akka isaan gartee kana keessatti nu dhiisanii rafaa hin jirre akka gartee haalaan nuuf mari'achaa jiran akka wal mari'atanii nuuf gartee gaddaa jiran ni agarra. Ammallee akkasumatti akkatti jabaatanii NGO adda addaatii fi bakkeen gartee silaa nu gargaaran fannoo diimaa fi Jeneevaas akka gartee nuuf dhaqanii akka nu mari'atan akkasumatti akka jabaatanii itti fufan rabbiin fayyaa isaa fannu beekumsa ziyaadaa isaanii faayida'uuf umrii rabbiin sinaa dheereessoo akka gartee ummata keenya kanas jiru kana ijoollee jira ijoollee daa'imman warra nam 7 qabu nam 6 qabu kana hundaa jira gartee nurraanfannee akkasumatti itti fuftanii nu jajjabaatanii dhaamsa isiniif godha. Galatoome adde Saaliyaa rabbiin isin biraa jiraatu isaanitti na dabarsi nama isin bira jirutti na dabarsime eenyu? Hayyee obsa. Obbo Obsaa mee atiillee waan irratti dabaltu yoo jiraate? Akkuma beekamutti maqaan guyyaa ibsaa yookaan Ameen Yusuf Ahmadii dubbiinaa baqattoota Oromoo uumanii fi akkasuma dubbiinaa qoree manguddoodhaati. Wannimmaan tana Yaman keessa jiru akkuma beekamutti biyyaa dheengadda haleedhaa miti dheengadda ammallee saaxilii du'aadhaatuma jira dheengadda xayyaaraa 10 sanaa qofarra bobba'ee xayyaaraan kun kadeemu bakka gartee mooraa waraanaa sana barbaadaa jira magaalaa sanaa guutuu. Siniin gadartee bishaanii dhabamee jira namni olirra daree jira amma ni dhageessanitti mana kiyyamamaa 35 oliitu jira. Kilaasii 2 keessa kilaasii nama 2 keessa namni 35 ol jirraa jechuudha. Kana biraan dabree ammoo magaalaa keessaa bishaan dhabame fakkeenyaaf waayitiin bishaanii makiinaa guddoon jedhan qarshii 3,000 amma garaa qarshii 10,000 dabaltee jirti jechuudha. Ebbi takka 9,000 dabaltee jechuudha. Waan kanarraa abbaan biyyaa magaalaa kana keessaa bahee yoo ilaaltan baqattoonni Iraaqiidhaa karaa daangaa Suudiidhaa bahan maaliif jennaan isaan walitti araba. Akkasuma Iraaqiinis baate kaas keessatti hafe baqattoota Oromoodhaatii fi Sareedhaati. Kana hunda jala amma guyyaa Hamisaatti guutamaa guyyaa sanaa karaa afuriin dha'uudhaaf deemanii jiran. Ammas leenjitti na jira bakka dhabichi inni sossaadaa jirti. Waan kana taate jecha guyyaa Hamisaa sana karra walii galan. Waan kana taate jechaaf nuti amma godatoonni hin qabnu dachiinni golgoloote wanni inni itti hidhame ifaan dhiise amma ifaan dhawiisee eegale guyyaa 25 ifaan ammoo erga irraa murame arraa karaa guyyaa 8 kana ni gahaa jechuudha. Moobaayilii takkitti shaannachuudhaaf hanqan takka chaarjii godhachuudhaaf dhayneen maallaqaan kadhannee jechuudha. Achitti dhiiroo namnummaan sanarguu gabbee dhiiroo ni diiname maal jechaadha seenaa samaa keessatti gaafa soomanaatti makiinaa dabareedhaan garta waa takka hin jiranii akkasumammaa addunyatti wanni himtan duratti sinaadaa jirtan jaalsa'id sodaa caama keessatti akka ajjalaas hin dhabne galatoomii kuma bara 2010 amma immoo wanni guddaan kan mul'achaadhaa jiru maali yoo isaaniiti paartii mormitootaa malee baqataan tokko bahee seen Soomaaleenis bahaadhaa jirti jechuudha. Soomaleen akkatti baate baasaboora qabdi Soomaleen baqataan Oromoodhaa baasaboora hin qabnu oolli maandeeta qofa harkaa qabnu jechuudha. Kanaafuu akka nuti takka as keessa jirrutti nu hiitan addunyaadhaatti ambaasii wanniidhaatii fi karaa wannitti kan iyyitan kanaan isin gaafadha maqaa baqattoota Oromoo yommuu sanaadhaatiin. Gaarii iyyannaan ittuma jirti iyyannaa kennaan irratti jabeessinaa hawaasni isin dhaga'us gartee kan hin cal'isu dhugumatti roorroon achitti deemaa jirtu miidhaan isin dhagayaa jirtu uummata keenya akka gaarii akka hamatti garaa hammeessite kun itti dhagamee jira. Waan danda'e akka gaariitti isaanis socho'aa jiranii kanallee ergaa isinii dabarsinaa galatooma rabbi isin biraa jiraatu nu jiraadhaa torbaa walitti deebinaa ergaan keessan gara obbo Obsaa akka intarneetirlee dabarsaa jirtan ergaa hundaayyuu odeeffannoo jirus numaaf dabarsaa nagaatti nu jiraadhaa. Galatooma jiraadhaa. Nagaatti nu jiraadhaa rabbi isin biraa jiraatu nagaatti. Min obse turai waaqayyo muddaa
ambayyoo sittan hima yaa waaqayyoo haadha koo aayiyyoo abbaa koo abbiyyoo obboleeyyan ambayyoo sittan hima yaa waaqayyoo yaa jiruu biyya ormaa mukaa citaanaa mormaa akkamiin obsee turaayi waaqayyoo muddaa furaa. Jira warri biyyaa akka jabaa itti ka'aniiti nama kana harkaan fottoo isaa harka ajjeesaa garii gubaa waa hedduudhatti jiranii dukkaannan namni Oromoodhaatii fi namni biraatillee hin qabu hedduun isaa cuccufaadha hundinuu rakkoo hamtuu keessa jiran sanirraahi gabaasaa kophaa isiniif qabna kunoo itti dhiyaadha. Fayyaa ana Sa'iidii sagalee Oromiyaa akka magaalaa Lelakkuu Minisootaa jiru irraa si dubbisaa jira. Obbo Jamaal akkam jirta? Nagaa akkam jirtan isin fayyumaami nagaa galata rabbii ma jirra isin akkami? Baga nagaan jiraattanii ammaan nagaa akka ati magaalaa darban ka asin duratti wal argina jirtu waan beekuuf akka haasawaaf uummanni haasawa jalqabuu barbaada eessa jirta jedhee isin gaafadhu. Mee magaalaa darban keessa balaan guddaan torbaan kan akka isin irra ga'e karaa uummata biyyaatiin dhageenyee jirra ammaan tana maaltu deemaa jira ammoo dura mee maaltu ta'e irraa haa kaafnu. Ani maqaa kiyya wanni guddaa isinitti madulleen jiru garuu yoo dhaggeeffattoonni sagantaa kanaa akka na baranii fi ani Jamaal Mohammad Abdullahi jedhama. Bakki an jiraadhu ammoo South Africa yookiin Afrikaa kibbaa magaalaa darban jiraataa achiiti. Torbaan kana dura haga torbaan sadii geenne amma yaa'iin kun eegale garuu inni torbaanuma amma isin dhageettan kana keessa jalqaba Kingi Zuluutu jira naannawa kana ka jiraatu isa santu ummanni baqataa biyya kana jiraatan kuni akka biyya kana paakki godhanii meeshaa isaanii walitti qabatanii bayan jedhee dubbate. Waan kanarratti hirkatee ummanni Zuuluu kuni jalqaba bakka nu jiraannu bakka nu biizinasa qabnu ijoollee mashin beeyta waliin saamichi jalqaba irratti eegale. Dukkaana keessaa meeshaa hedduu fudhatanii naannoo sana ammoo uummata Oromootii fi ummatoonni Afrikaa akka biyya biraallee hedduutu jiraata. Duuba yoo ummanni akka agartanii Koongoo fi Rwaandaa, Burundii fi Naajeeriyaa illee hin jiranii warra san irraa eegalanii nullee itti dabalanii akkasumatti nu saaman osoo mootummaan biyya sanii poolisni bira dhaabbatu. Namni waa takkallee nu godhellee hin jiru akkasumatti saamamnee ijoollee teenya gaafas tuttumanillee garuu ammoo namni miidhaan guddaan irra ga'e hin jiru. Akkasitti biraa yaane naannawa biraa ammoo nu birraa xiqqoo achi siiqaa taawunshippii biraa keessatti uummatoo ijoollee kibbaa takkiintu kan dukkaana qaban jira ganda gurraachi jiraatu keessatti isaan san bombii itti darbanii gubatan. Tokko atattaumatti du'ee kun ammoo lubbuun isaa dhaqqabamte hospitaala koomaa keessa jira jedhamee dubbatama. Akkanarra jirraa hoodha kanurraa ka'etu eegasii Provinsii biraallee ga'e. Eessa fa'aa kanaatu jira yeroo ammaa kana. Eessa fa'aa geetti amma balaan sun kachirraa ka'e kaasi nama Zuuluu jirtanii karaa Johannesburg irraa gara kiiloomeetirii 600 akkana jirtan jechuudha darbaniin tuni garuu isin amma karaa Johannesburg kanallee waatu jira jedhama maali sun karaa sanoo? Karaa Johannesburg amma CBD downtownii bakka Jipstown jedhamu jira Johannesburg keessa achitti community Naajeeriyaatu jira warri qabeenya gurguddaa achii qabanii haga nama tokkorraa waan akka miliyoona 6 miliyoona 7 paanal shoppii fi paanal piitaa warra gaarii tolchan kana jechuun konkolaataa tolchan isaan irraa hedduu miidhaan guddaan qabeenya isaanii irra ga'e achitti ammoo namni miidhamillee tumaan hin jira. Uummata gurraachaa akka biyya kanaa kanatu hosteelii achi jira achi bakka san hosteelii keessa jiraatan. Achi itti yaa'anii akkasitti qabeenya san kaan hin guban ibiddaan barbadeessanii waan kana cufa
mootummaan biyya kana yookiin law enforcementiin isaanii poolisni bira dhaabbata. Poolisni kun yeroo isinitti dhufe lubbuu ta'e baafadhu qabeenyi maal sii godha jedhaa. Asiin dura baatii lama dura naannawa Soweetoo kana akka guddaa beekamaadha. Mandeellalleen achi jiraata. Bakki qabsoon isaanii gaafa apartaayidii guddaan irraa deemaa turellee achitti yaa'in akkana ka'e waan miidiyaan footeejii fuudherraa poolisnummaan yuunifoomii biyya kana uffatee participeet godhan waan kana keessatti argitee hin saaman ofii isaaniitiyyuu. Kanaaf jecha isaantu harka keessaa qabaan ammallee akka ilaalcha kiyyaatitti akkuma agartanii personal opinionii kiyyaatitti waan kana mootummaa biyya kanaatu harka keessaa qaba jedhee dhibbatti amana. Har'a ammoo olii gad deemanii isaanummaan dhaamsa kana ummata akka ummanni kun obboleessa keenya gaafa nu apartaayidii jala kolonaayiz taanee jirru isaan gaaree ummata kana tuquu hin qabnu. Wanni kun cufti ammaan politiks natti fakkaata. Wanni isaan haasayan parlamentiin isaanii nation address godhu parlamentitti we condemn jedhan garuu isaan afaaniin condemn godhan namni keenya giraawundii irratti gubataa jira ibiddaan. Kanaaf jecha mootummoonni biyya biraa mootummoonni akka Mozambiik akka argitee Angoolaa faa Yugaandaa faa Keenyaan hedduudha biyyoonni Afrikaa nama isaanii haga argitee dhufanii bakka isaan temporary shelterii keessa kaa'amanitti dhufaniitiin biyyatti haa galanii namni keenya asitti jiruu gaarii laallatuuf dhufan malee gubatuuf hin dhufne jedhanii waan kana akka malee dubbatan. Nu garuu nama dubbatu hin qabnu. Mootummaan Itiyoophiyaa ka dippiloomatiin cufti Pretoria irratti wal ga'anii ture. So mootummaan sun cufti wayita adrees godhu wanni inni dubbatu YouTube irratti yoo ilaaltanii nama ajaa'iba dhugaa rabbii waan garaa nama nyaata. Kanaatti akkanatti jirra akka malee uummanni Oromoo biyya baqaa cufa keessatti akkuma isin quba qabdan Yamanitti illee akkasuma ta'aa jira asitti illee biyya dhabiinsi akkana nu godhaa jira kanuma waan akkana fakkaatame. Jamaal kiyamee namni tilmaamsatti namni Oromoo kanaan nama darban kana magaalaa darban jiraatu kun hagam takka gaha? Magaalaa darban qofa tilmaaman anillee exact fiigaa hin beeku yoo 2,000 akkas haga 3,000 hin ta'a jedhee yaada. Durii gaafa isin biyya kana dhuftan namni hedduun biyya kana hin jiru akkuma isinuu beektan isinillee argitanii har'a garuu namni taawnshipii argitanii ganda gurraachaa kana keessa faca'ee jiruu barbaadan. Kanaaf jecha haga baay'inni nama kennaa haga singaa jedhee tilmaaman akkasumatti fakkaata. Ammoo garuu community haga sintaa jedhee yaada. Communitiin nu qabnu ammoo exact fiigallee beekuu hin danda'anii. Kanaaf tilmaama akkasumatti fakkaata. Bareeda namni haga saamame kun qabeenya dhala sabeenaatiin saamiinsa hagamtu gayyattee addagaa namni tokko gartee amma isin gaafa achitti argee dukkaana bakka bakkaa qabaa namni walirraa karaa kaanii qabaa karaa amma saamame kana keessa miidhaa guddaa ga'ee namni Oromoorra. Qabeenyi dhugaan saamame nama dukkaana 2 qullatti hambisantu jira. Qullaa hoomatti akka hatta firiijallee keessaa fudhatanii firiijotallee keessaa guuratanii jecha. Vaaliyoon firiija tokko amma horii biyya raandii biyya kanaatitti is about 15,000 to 20,000 15,000 haga 20 ta'a jecha akka tokko jecha. So dukkaana tokko keessaa haga 5tu jiraachuu danda'a. Meeshaan dukkaana keessaa qaban ammoo guddaadha. Namni keenya argitanii uf gate. Biyya ambaa ta'uu dagatee namni dalaguu fi akka malee hawwii guddaa qaban nu argitee biyyummaan namni keenya isinillee argitanii waa itti dalagatee akka nama waa dalagaa ufiititti gabbahuu danda'u biyyuma tana takkitti argitanii isinillee. Dhugaa argee jira. Kanaaf jecha makiinaan gubate dhiisa hin dubbatamu. Kanaaf jecha baay'ee namichi Zulu King namichi jedhan kun dhugaa rabbii osoo argitanii dhugaan lafa kanarra jiraate human rightiin dhugaa lafa kanarra osoo jiraate silaa namichi kun nama argitanii ICCtti itti gaafatamuu qaba. Mana murtii addunyaa irratti dhiyaatu jechuudha dhugaa keeti. Mana murtii dhiifama uummanni Oromoo afaan Oromoo dhaggeeffatan of kolcha afaan tuna. Homaa dubbadhu.
kanaaf jecha yakki inni raawwate kun crime against humanity argitanii waan dhugaa rabbii yoo dubbanne wanni kun amma isaan xenophobiyaa miti wanni kuni criminal elementiidha warra criminal dalagutu nama attack godhuuf akkanatti akkana godha malee wanni kuni xenophobiyaa 100% wanni kun xenophobiyaa opposition party biyya kana jiru guutuun maalii fi mootummaan state of emergency jedhee waan kana declaring goone jedhanii dubbatan kana mootummaan biyya kana ani akka ilaalcha kiyyatti akka ummatti poolisni nama argitee waa atiin godhin simply foreigner ta'uu fi ibiddaan suruban dhaabatee ilaala. Biyya kana malee 21 century keessatti waan akkana dhaga'ee hin beekon takka dhugaa rabbii argitanii. Kanaaf jecha ummanni Oromoo bakka jirutti ibiddaan gubataa jira. Nuti waliigallee waan kana keessaa baanee biyya keenya haa qabaannu. Dhugaa rabbii kana argitanii Afrika mataa tun nama salfachiisa wanni ummanni Afrikaa walirra dalagaa jiru bira taree ammoo ummanni Oromoo waliigaltee dhabuu kennan har'a osoo biyya qabaanne akka ijoollee teennaa fi dubartii teenna guurannee biyya sana keessaa biyya keenyatti deebina ummanni biraa deebi'aa jira nutti haafu qabeenya asirraa argannu ibiddatti haa badu gunuuruu hin gubataa jirra jedhanii keessaa bayaa jiran nu garuu bakka dhaynu hin qabnu eessadha bakka deemnu hin qabnu yoo achillee galtuma kana caalu biyya keenya irratti lammummaa lammaffaa nuu kennanii nuyi lammummaa lammaffaatiin jiraanna biyyatti dhalate. Kanaaf jecha ummanni Oromoo bakka jirutti walii galteen waan guddaadha. Kana wanni an jechuu barbaadu wanna gaafata yoo jiraate. Jamaal waan gara nama nyaatu jettee dhugumatti waan nama gaddisiisuu namni tokko biyya dhabeetiin biyya hambaa keessatti gubachuun kun bakka marattuu hammaataa jira dhugaadha waan gara nama wanne nama tuqu. Mee har'a akka dhagayetti pirezidantiin biyyattiitii fi ammas mootiin warra Zuuluu kun gartee biyyi sun gaa biyya gosallee amantuu garas dhufaa jiran jedhanii maaltu abdatama kanarraa? Pirezidantiin dhufee ture har'a naannoo kana temporary shelterii kana keessa namni keenya achi qubatellee hin jiru nuti argitanii duraanuu dalagaa malee ganda gurraachaa keessa namni keenya hin galu. Ummatoota akka Mozaambikii fi Zimbaabuwee ollaa isaanii kana achi qubatu dhaqee wayita inni adrees godhu ummanni akka malee itti ijjan akka malee turtan akka malee xiqqaadha wanni isin gootan jedhanii homaa waan haasoyni inni godhee ummanni irraa gammade guddaallee hin jiru tokkoffaa pirezidantiin biyya kana adrees godhuufiyyuu torbaan tokko haga namni ibiddaan gubatu tomaan dubbanne. Torbaan tokko irraa fudhate haga namni ibiddaan gubatu hin dubbanne. Ani personally ufii kiyya safety and security ministry waliin haasa'ee home affairs minister waliin haasa'ee we condemn jechuu malee isaan ammoo waa takka argitanii isaan bakka nu jirru san bakka ummanni keenya argitee gaafa achirraa buqqa'e san namni keenya police station dhufee keezii banee deebii ammallee ijoolleen ammoo ka magaalaa keessa bakka jiraatan hin qabne ijoollee haaraatu jira. Laganii gara duubatti mana dukkaana keessa galantu jira. Wayita achii gandi roorrise achi keessa deemanii qaban. Kana jecha bakka police stationaatitti namni keenya bakka olgeetti ministeerii fi meeyaa magaalaa kanaa dhufanii homaa wanni wallaahi hin ajaa'ibda. Wantummaa isaan dubbatanii nama qubsa. Kanaafi wanni argitanii amma Zulu King jedhan sun spiichii dhiyoo kana godhe haasaa dhiyoo kana godhe tokko irratti daqiiqaa 30 haasee jechuu takka Xenophobiyaa akka jedhu meeshin godhu. Jibbaa jechuu keessan jibbaa uummata alaa irratti jibbaa qaba. Jibbaa irraa akka ka'e amma boru mee boru hin haasaa hin dhufa jedhama City Hall as magaalaa Darban keessa jiru kana dhufee haasaa godha jedhamaa jira. Mee inshallah yoo rabbi jedhu nullee dhaquu feena. Mee boru waan inni jedhu hin dhageenya. Ummanni biyya kanaa ammoo mootummaa biyya irra isa dhagayan Zulu jecha Zulu Kingdomiin kun. Kanaaf ani wanni kun politiksii maalii akka ta'e qofa nuti nama biyya isaanii barbaadu miti. Nuti nama dalagaa barbaadu miti. Wanni isaan nu yakkaniin wanni isaan nu himataniin dalagaa kenna fudhatanii jedhan ummata agartanii ollaa kana dhufan Zimbaabuwee fi Mozaambiiktu kaampaanii keessa dalaga. Kaampaaniillee wanni dalagaa kennu ummata dalagaa. Ummanni biyya kana dalagaa barbaadu miti. Ilaalchi isaan qaban hatanii taajiruutu danda'ama itti fakkaata.
Kanaaf jecha uummanni isaanii ammoo warri biizinasa qabu nama kenna waliin kompiit godhuu dadhaban. Yeroo waan kana dadhaban isaan terrorist guruppii warra kana akka isaan dalagan sappoortitu jira jedhanii amanan. Waan kana argitanii wanni kun mati maali yakka nama yakkuudha maqaa nama baqataa kana balleessu namni baqataa biyya kana obbo Sa'iid isinillee argitanii nama ofiiyyuu waraqaa inni jiraatuun sun argitanii abbaan kee du'aa sootanii nama ka'ee biyya deemuu hin dandeenye nuti horii lubbuu namaa hin bitu argitanii nuti horii lubbuu namaa hin bitu horii hin dalagattan hin argattan biyya kana biyya dalagaati maal jennaan uummanni biyya kana uummata dalagaati miti kanaaf jiruun biyya kana ulfaatu dhallee akka malee hamtuudha. Rabbi simbiraa jiraatu Jamaal kiyya garuu dhumarratti wanni si gaafachuu barbaadu an darban san akka argetti gaa magaalaa buufata dooniitii bahararra jirti magaalaa uummanni hindii garteet itti heddummaatu uummata biizinasiin guddaan itti heddummaatu nama Itoophiyaa yookaan nama Afrikaa malee nama Oromoo kana malee namoota kana tuqanii jiran isaan jarri kun. Akka seenaan himutti warra kana 1949 akka har'a nu godhan kana godhaa turan. Malee ammatti uummanni kun uummata baratee qabeenya magaalaan guutuun ta'e isaaniiti namni gurraachi magaalaa san keessaa waa takka hin qabu. Tuquu hin dandayan mootummaa guutuu keessaa harka qabanii municipalitii keessaa harka qabanii police station eeriyaa saniitti eeriyaa komishinariin isa kanaaf jecha isaan tuquu hin danda'an namni amma targeetti godhatan namuma biyya Afrikaatti irraa dhufe. Yoo Chaayinaan nagayaan biyya san keessa teettee dalagataa jirti namni tuqu hin jiru. Wanni ani shakkiin mootummaa tar keessaa qaba jedhu Chaayinaan biyya guddoodha tuquu hin dandeenye. Uummanni gurraachaa kun uummata waan san beeku miti. Simply interesting South Africa maal akka ta'e uummata beeku miti. Maal jennaan South Afrikaan yoo xiqqaate biyyoota ollaa kana keessaa kaampaaniin gurguddaan socho'u guutuun fakkeenyaaf yoo lafa akka Mozambique fudhattan. Retail shop retail gugurdaa jecha ka argite akka malee gugurdaa dhugaan gugurdaa kas company South Africaati. Congo yoo fudhatan mining company gurguddaan ka warra South Africaati. Waan kana cufa amma numaayyuu wanni xiqqoo qabbanaa'e jennee an akka kiyyatti akka eengaddaa sanitti ho'aa miti wanni waan kana qabbaneesse biyyoonni ollaa kun argitanii warra bakka isaa komishiinarii isaanii biyya isaanii imbaasii jiruu fi deebii ammallee biyyoota ollaa sanitti argitee boordara walitti qaban akka tiraakni namba pileetii South Afrikaa qabu achi hin tarre akkuma isaan asin godhan kana godhanii ofirraa ol deebisan sodaan guddaan isaan jedhaniif kana homa waan biraa waan humanitiitii fi waan argitee nuti akka mootummaatitti ummatni kun protect godhamuu qaba waan jedhamutti amananiiti miti sodaa kana Naajeeriyaan akka malee pireeshaa guddaa irra keessee jirti. Isaan kaampaniin gugurdaan dhibbaa oltu Naajeeriyaa keessa jira. Akka istaafsiin isaanii himutti. Kanaaf malee silaa nuti har'a hin jirru silaa jiraannee ruuhin isin waliin haasa'uu hin dandeenyu. Baga rabbummaa lubbuu teessan isin baraaree isin hambisee du'arraa Jamaal kiyya qabeen hin argama. Mee dhumarratti wanni uummata si dhaga'u kanaa dabarsitu yoo jiraate dhumarratti hiree sii kennaafi gara kiyyaan galatoomi. Siin jedha. Dhaggeeffatoota sagantaa kana dhaggeeffatan cufaaf wanni dhaamsi guddaan ani dhaamuu barbaadu. Uummanni Oromoo tokko ta'uu qaba. Tokkummaa dhabutu akkanatti bakka maratti nama kenna. Kaan nyaata qurxummii godhee, kaan ammoo nyaata allaattii godhee, kaan nyaata nama biyya biraa godhee ibiddaan gubataa jira. Tokkummaa dhabuu kanaan nu gahe. Deebii ammoo bakka jirtanitti waa'ee kana hiriira haga dandeettanii hin South Africa akka biyyoota westernii fi naannoo sanillee jiranitti hiriira bayaati sagalee nuu taati nuu dhageessisa. Mootummaa hin qabnu nu mootummaan nu qabnu wal qabna nuti gaafa argitee barattoonni Oromoo yuunivarsiitii baratan biyya keessa du'aa turan asitti bakka meeqatti hiriira bayaa turre. Kanaaf sagalee nuu taati waan kana addunyaatti informi nu godha international community waan kana at least namni tokko namni waan kana adres godhe hin jiru hagamma. Maal jennaan nama gurraacha qofatu du'aa jira. Kanaaf jecha dhaamsi kun yoo isin bira gahe namni cuftuu haga dandeettanii gargaarsa waan irratti dalagamuu qabu jecha waan agartee xalayaanillee haa ta'u ammallee organizationii akka mirga dhala namaatiif dubbatu Amnesty International fa'aa Human Rights Watch fa'aaf dhaamsanuu dabarsaa isin jedha galatooma asumarratti
gabaabsuu fedha obbo Sa'iid galatoomaa isinillee nu yaadachuu keessaniif. Jamaal Muhammad Abdullahi galatoomii obboleessa kiyyaa rabbiin isin biraa jiraatu yeroo biraa walitti deebinaa nagaatti nu jiraadha. Galatoomaa isinillee nagaatti ulfaadhu.